biiftuun gololcha qofaa magaalaa tan namni guututti balleessee garagalchuu jiru isiidha. Gaafa inni gartee naannoo bahar turuusaa ni beeytanii achirraa gaafa inni ol deebi'ee isiin qubsiifturraa gololcha dhibbarraa dhibbatti na dhaga'uu dide. Gaafuma na dhaga'uu didee miyyoo sanirraa dhaabbachuu didu kanaaf gololcha wahuma jiru jira malee bilaashii miti. Lakki anillee kanaan dura hangaan callisee amma boodan callisuu wanni na dhagahamu jiru gololcha akka gartee waan hin anjuun kanallee nan dhageenyu akka inni fillee gartee hubachuu hin dandeenye gaafuma jalqaba gartee an isa irraa dhaabbadhu gololcha micoota irraa dhaabbadhu jaan isa kana dhusanu wahuma jiru jira malee bilaashii miti silaa saahiba kiyya qaaliidha. Waan kana hundammoo nutilleen garaan nu dandeetii miti dila kana wanni obsineef garaan nu dandeetii miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii YouTube channel Gola Artii Family ilmaan Oromoo kabiyya jirus kabiyyaan baa jirus kanneen amantii adda addaa qabdan hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamtaan Rabbi isin biraa geessu. Uuma isin dubbachuu turtanirra dhaabbadheetiin kaameraa kana kaayyadhee deebisaa isin deebisuu fi waan isin jettan sanis yoo Rabbi hanga dandeettii xiyyaatti galmaan ga'uudhaaf ol bahe. Waa'ee gololchaa wardaa bira maaliif hin dhaabbannee nasu warri jettanii fakkeenya agartee gara WhatsAppiinis garuma social miidiyaan fayyadamu hundaanuu gara kommentiitiin keessattuu jechuudha. Na dubbachuu turtan biraan dhaabbadha obboleeyyan kiyya. Garuu immoo kana dura wanni illee gartee bira dhaabbachuu dhabeef gololchaa akka saahiba kiyya ta'e nu lamaan akka saahiba jajjaboo walitti ta'an isin hundinuu ni beektan jechuu barbaadeeti. Garuu haga amma hangaan danda'utti yoon gartee viidiyoon illee ol bahuu baadde hangaan danda'utti namoota ollaa isaanii jiraniif kanatti illee dubbadhee haala isaan keessa jiranii fi kana hubachaa tumaan ture jechuudha. Gololcha yeroo jalqabaati michiyyoo tana dhiisii biiftuu tana dhiisii kana dura gartee miyyoon tun bara dabre waan isin nu goote agartanii hin barbaachisu dhaabbadhuu jeetiin dadhabe. Haa isinii galu an akkanumatti yookaan wardaa gargaaruu hin dinnee wanni hin gartee immoo hanga ammaa callisee taa'eef tokko itti dubbadheetiin dadhabee jechuudha gololcha michoo tana dhiisi. Biiftuun tun bara deengaddaa kun akkas si gootee akkana si gootee si maraachitee shaara si baaftee gaara keessatti miyyoon tun si galchitee akkas si gootee dhaabbadhuu jeetiin dadhabee jechuudha. Ni dide namni saahibaa tokko akka fedhillee yoo ta'e immoo wal dhaga'uu qaba. Wal jala deemuu qaba. Fakkeenyaaf anis yoon fedhii tiyya kan hin taate waan saahibni kiyyaan naanjuu na gorsusa yoon kan hin fudhachuu hin dandeenye taate wajjin deemuun xiqqishoon ulfaata. Wanni gololcha irraa gartee xiqqoo calna godhe woman amma isin dubbadde kana jechuun gololcha na dhaga'uu dhabee gaafa jalqabaa aboo michoo tana miyyoon tun balaan deemti miyyoo tana irraa dhaabbadhu michoon tun gartee rakkoota tana achiitu nuuf fiddi haala kanatti dhaabbadhu gololcha jee isa dadhabnaaniin firraa dubbachaa oolurra usuu wayyaa jechuudhaaf callisee jechuudha. Ammoo amma isinillee gara kommentiitiin gara hedduudhaan natti dubbachuu jirtan maaliif wardaa biraan dhaabbannee mucaa isaa akkamitti gartee calliftan asuu maal jettanii namoonni hedduun gartee natti dubbattan obboleeyyan kiyya. Galatooma natti dubbachuun keessanis gaariidha. Baga natti dubbattanii obboleessa keessanii ani arraas borus garuu waan isin naan jettan ol bahee isinitti illee dubbadhee hangaan danda'utti bakka sanitti argame gargaaruun kiyya hafan qabu jechuu barbaadeeti. Ammoo akka nama tokkootti laftiin hin galu tokkoffaa dura irratti bakki hin galu bakka fagoodhaan magaalaa tanarraa xarafaan jiraachuu jira. Gololchalleen akkasumatti immoo magaalaa tanarraa mogga gala. Nu lachuutu gara fagoodha jechuudha. Haa isinii galu. Irraa fageenya kiyya dabalateen walirraa fageenya kiyyaaf kasaa kana dabalatee michiyyoon tun amma sadarkaa isin irra jirtu ni agartaniimi waan isin godhu jirtu ni agartaniimi. Tummiyyoon tanuma addaati. Bakka isin irraa dhuftees waan beeku kan biiftuu wooma isin taatee waan beeku adduma naa bahuu diddeewi isin galtee ammoo an akka nama tokkootti lafa fagoollee yoo jiraadde duraaniin gololchaa kana gartee itti dubbadhee dadhabee gaafa inni gartee naannoo bahar turuusaa ni beeytanii achirraa gaafa inni ol deebi'ee isin qubsiifturraa gololcha dhibbarraa dhibbatti na dhaga'uu dide. Garuu
Dhainee mas seennetii gartee eegaan isaa dadhabee namni kun saayiba kiyyaa eegaan gorsee dadhabee gorsa kiyya fudhachuu didee balaa ajaa'ibaa tana keessa eega bu'e. Anilleen dhiiroo akkuma isaattiin gaadhaqee isaan gargaarayee olii gaffiigee miijoon kun hojinni taateetii waan biraa hojjechuu jirti. Fitinaan nama tokkorraa nama biraatti hogguu tarkaanfattu akkuma saayiboota akkuma walitti aanu akkuma walitti gartee namni walitti dhufeenyaa fi wal gargaaruuf wal cinaa dhaabbatuuni fitinaa garaagaraa seenu jira namni. Walumaa galatti hubadhaa isin kana. Annaa fi gololchaa saayibummaa durirraa ammaa miti durirraa saayibummaa qabna. Arraa osoo hin ta'in durirraa naa fi gololcha saayibummaa qabna. Garuu immoo akka saayibaatti namni hin jaaladhullee namni hin kabajullee gololchaa. Ammoo kana dura wanni calla godhe akkanuma gartee itti callisuu miti. Wanni kana dura gartee fakkeenyaa calla godhe yeroo jalqabaatiin kan addee dadhabeera. Yeroo jalqabaatiin gololcha dhaabbadhu micootana lakkii dhiisi jee na dhagahuu dide maaliin godha. Yaaboo waan kana lakkii dhaabbadhaa jeetiin dadhabe. Ammoo yeruma sanuu amma jechuu eega isin gara kommentiitiin gara sooshaal miidiyaa waatsaappaati meseenjar garuu hundaan warri na dubbiftan yeroo isin na dubbattan kana gaafuma sanuu miyyoon tun gaafuma jalqabaa sanuu waan dalaydeeti akka gololcha fakkeenya nalleen dhageenye namalleen dhageenye goote moo maali waan juutu amma na dhagahame. Wanni na dhagahamu jiru biiftuun gololcha akka gartee waan hin anjuun kanallee nan dhageenye. Akka inni fillee gartee hubachuu hin dandeenye gaafuma jalqaba gartee an isa irraa dhaabbadhu gololcha micoota irraa dhaabbadhu jedhan isa kadhadhu sanuu wauma jiru jira malee bilaashii miti silaa saayiba kiyya qaaliidha maaliif na dhagahuu dhabee micoota irraa dhaabbachuu dhabee sadarkaa ammaan tana gartee keessa jiru kana itti gahe an inni na dhagahuu dhabnaan dhiise jechuu walumaa galatti. Inni na dhagahuu dhabnaan gololcha gaa eega akkas taatee eega gartee waliin dhageenye obboleessa kiyya hayyee jeen amma immoo na dhagahamu jira. Maaliif na dhagahamu jira? Rakkoontu keessa jira amma. Miciyyoon gololcha qofaa fi magaalaa tana namni guututti balleessee garagalchuu jiru isiidha. Duraanillee bara dabarillee waan isin goote agartan. Ammallee kana caalaadha nama godhu ta'e haala kanatti. Ammallee haalli amma deemu jiru kun haala duriin addaati. Haala gaafa dursan gartee saniin addaa jechuudha. Ani fageenya kiyya dabalatee jechuudha. Fageenya kiyya dabalatee laftiin hangaluullee lafa fagoodha. Gololchallee akkasumatti lafa fagoo gala narraa lafa fagoo. Ammoo dhaqee gololcha eegaan dhaabbadhu jeenii dadhabe booda deebi'ee isaa wajjin fitinaa tana seenee gaafaan gartee walii gad booda siin ba'u jee duraan itti dubbadde gololcha. Gaafa gartee fitinaan tun nageesse ilmaan guddifachuurraa namurtii hayyee waan ju'anis akka mataa hiyyaa yaadeetumaan gaafsan callisee amma immoo wanni na mul'achuu jiruuf hin dhagahamu jirullee gaafuma silaanni qaalee hiyyatiitu sanuu gaafuma na dhagahuu didee miyyoo sanirraa dhaabbachuu didu kanaa'u gololcha. Wahuma jiru jira malee bilaashii miti lakki anillee kanaan dura hangaan callisee amma boodan callisuu dhaqeetii mucaa akka fedhillee ta'u gartee isa cinaa dhaabbadhee isa gargaara arraas borus jechuun natti illee dhagahamee jira. Arraas borus hordoftoota kiyyaan biraan dhaabbadhaa ammoo waan as keessaa deemu jiru kana du'aamanuu godhaa malee fitinaan ajaa'ibaa miyyoon gartee miyyoon tun balaadha kun waan isin deemtuun agartanii waan isin nama godhu jirtu agartanii mucaa kana fitinaa isin keessa buuftemmaa arku jirtanii asii miti hanga biyyaatti dubbii hamtuu deemu jira waan kana hundammoo nutilleen garaan nu dandeetii miti dila kana wanni obsineef garaan nu dandeetii miti. Hubannoo namni ilmi namaa kun wayirraayis waanuma hubataa jijjiirama gololcha gartee yeroo meeqa asiin miidhamu yeroo takka gara jaartitti yeroo takka gara ilmoo isaatiin yeroo takka mataa isaa yeroo takka nama isa gargaaru waliin miidhama dhimma keessa jiru kanaa fi kana hunda walirratti buunas deebisee gartee akka nasruutti yeroo tilmaama dha'u gaafuma jalqaba gartee an dhaabbadhu gololcha jee itti dubbadhu miijoo tana dhiisi gaafaan an jee itti dubbadhu sanuu gololcha waatutti jiraan na dhagahamteetiin itti aansee immoo kommentii teessanii fi kana laalee lakkii akkatti illee hin usu gaafa san waatutti jira bira deemeeti cinaa dhaabbadhaa je'ee boleeyyan kiyya viidiyoo tana kaayyadhee ol bahee warri immoo kanaan dura gartee kommentii jalatti hedduu nasu maaliif ittiin dhayne maaliif gartee gololcha cinaan dhaabbanne maaliif wardaa cinaan dhaabbanne akkanuma calliftaa warri naan jechuu turtan hin callifne kunoo as baheetiin jira inshaallahu ta'ala du'aa naa godha waan biraata kan barbaadu du'aa teessan qofaan isinirraa barbaadaa jechuudha du'aa teessan qofaan barbaada akkasumatti immoo
isinilleen du'aa godhaaf maaliif jennaan fitina akkanaa tana seenanii keessaa ba'uun akka jabaadha. Waliin nama geessi jechuu barbaadeeti. Waliin nama geessi. Rakkoon gololchaa rakkoo Nasruuti. Rakkoon Nasruulleen rakkoo gololchaati. Ammoo wal bira jiraachuu dhabuu keenyaa fi Nasruun dhaqee gololcha cinaa dhaabbachuu dhabuudhaaf dhiifama naa godhaadha. Wanni inni hin dhaqiniif illee wanni inni hanga duraallee cinaan dhaabbatiniif akkuma na fakkaatee jira. Akka na fakkaate sana ammoo anilleen ol ba'ee isinitti ibseetiin jira. Yookaan jireenya walii jibbineetii miti. Yookaan wal jibbineetii miti. Miidhaa walii barbaanneetii miti. Isinii galee kanaafuu yeroo amma jiru tanarraa kaasee yoo rabbi jee inshaallahu ta'ala hangaan danda'utti wardaa cinaan dhaabbadhaatii du'aa naa godhaa viidiyoo tana wanni hin kaayyadde ol ba'eef koomentii teessanii fi yaadana keessaas ture isin biraan ga'uufiin ol ba'e laayik godhuudhaan sabskiraayib godhuudhaan maatii gola aartii faamilii tahaa viidiyoo tana wal biraan gahaa sheer walii godhaa du'aa nu godhaan isin jechuu barbaade haga viidiyoo biraa viidiyoo itti aantu yookaan waan itti aanu walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.